Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Ree Miidiyaa kam jirtan nageenyi kenna bakkuma jirtanitti sin haa ga'u jecha daawwattootaa fi hordoftoota maatii Ree Miidiyaa odeeffannoo kenna har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ana Ree Sabaati gaduma sagantaa kennatti nu wajjin turan affeerraa keenya jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Ree Miidiyaa odeeffannoo kenna argachuuf channel YouTube kennam Ree Miidiyaa subscribe like fi share gochuun akkasumas page Facebook kennam Ree Miidiyaa follow gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennam jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Ree Miidiyaa sagantaa kenna torbaanitti guyyaa 3 roobii jimaataa fi dilbata qabannee isiniif dhiyaannu toora YouTube fi page Facebook Ree Miidiyaa irratti hordofan dhaamsa kennam. Odeeffannoo kenna har'aatiin taateewwan torbee kana raawwataman isin biraan geenna nu wajjin tura. Taateewwan torbee kana raawwataman keessa bulchiinsi yeroo Tigraay qondaaltota naannoo fi godina Haaraa Muduu magaalaa Bahar Daar irratti haleellaa rookeettii biroo raawwachuu walitti bu'iinsa Konsootti mudateen namoonni 70,000 ol ta'an qeerraa buqqa'u qondaalli olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa himannaa irratti dhiyaate haaluu Boshamsaddiin Xahaa sababa reebicha irra gaheen gurri isaa dhagahuu dadhabu Konoleel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni ABO mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafuu Oromoo Action Council hidhamtoonni siyaasaa akka gadi dhiifaman gaafachuu kamisa darbe Harargee Bahaa aanaa dirree xiyyaaraatti hiriirri mormii eegalu mootummaan federaalaa haleellaa xiyyaaraa Tigraay magaalaa Maqalee irratti raawwachuu fi gargaaraan Joo Baayiden lolli Tigraay akka dhaabbatu gaafachuu isin biraan geenna nu wajjin tura. Hidhamtoota siyaasa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Shamsaddiin Xahaa gurri isaa bitaa sababa reebicha irratti raawwatameen dhibee sadarkaa dhaga'uu dhabuuf saaxilamuu maatiin OMN itti himaniiru. Shamsaddiin Xahaa guyyaa gaafa jalqabaa mana isaatii qabamee tika mootummaa fi poolisii federaalaatiin reebichi irratti raawwatamu kan himatu guyyaa gaafa sanaa namoota 11 ta'uun kophee ulee tarkaanfii miilaan reebamuusaa mana murtiitti himatee ture. Sababa reebichi irratti raawwateen gurri isaa bitaa miidhamuu kan himatu Shamsaddiin wal'aansa fayyaa argachuuf irra deddeebiin mana murtiitti gaafatee hayyama yaalamu argatus poolisiin yeroo sanatti yaalchisuu dhabuusaarraa kan ka'e yeroo ammaa kana gurri Shamsaddiin kan bitaa guutumaan guututti dhaga'uu dadhabeera jechuun maatiin isaa kun himaniiru. Tibbaa Aadde Adaanech Abeebee abbaa alangaa federaalaa turtetti qaamoleen mootummaa reebicha isaan irratti raawwatan seeratti akka dhihaatan himamus yeroo ammaa kana dubbichi utuu hojiitti hin hiikamin hafe kan jedhu miseensi maatii isaa tokko qaamni seera kabachiisu kabajaan shakkamaa tokko to'achuun otoo irra jiru nama shakkamaa ta'ee jiru reebuudhaan qaama hirruu isa taasisuun akkuma warra bara wayyaanii ammas hin dhaabbanne jedhaniiru. Shamsaddiin Xahaa hayyamni manni murtii laateef fayyadamuudhaan yeroo garagaraatti wal'aansa fayyaa argachuuf yaalus poolisiin erga doktorri isaa mana yaalaatii ba'ee booda waan isa geessaniif otoo carraa fayyuu qabu gurra tokko dhabe kan jedhan maatiin isaa yaalii ijibbaataa torbaan kana yeroo mana yaalaa deemnetti bu'aan qorannoo dhiigni sababa akka malee rukutamuutiin keessa gurraatti dhiigee utuu hin qulqulleeffamin waan tureef gurri bitaa miidhamuu kan agarsiisudha jedhan. Carraan wal'aansaa miichanii qulqulleessuu gurra lamaaniif yoo hin laattamini gurri mirgaa illee duuduu akka danda'u bu'aan qorannoo hospitaala Kooriyaa irraa itti himame akka akeekisu maatiin isaa OMN itti himaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni ABO torban kana mana murtii sulultaatti beellama qabaatanis koomishinii poolisii Oromiyaa dhaddacharraa isaan hambisuun dhagahame. Beellama sadaasa 19 bara 2020 qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mana murtiitti qaban kamisa darbe ta'us koomishinii poolisii Oromiyaa shakkamtoota kana dhaddacha mana murtii fi otoo hin dhiyeessin hafuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasa kana OMN itti himeera. Galmee himatamtoota kanaa keessatti qondaalli ABO Konoleel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booranaa fi obbo Kennasaa Ayyaanaa kan keessatti argaman yoo ta'u dhaabaa wayyummaa fi dargaggoo Obsaa Abdiisaa ni jiru. Kanaan dura manni murtii sulultaa himata isaan irratti dhiyaate uffisuun bilisa akka gadi dhiifaman murteessus abbaan alangaa himata haaraa itti banuun ji'oota 5 oliif mana hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee garaagaraa keessatti isaan hiraarsaa tureera. Dhaddacha manni murtii sulultaa guyyaa kamisa darbe ooleenis himatamtoonni kunniin otoo hin dhiyaatin hafaniiru. Manni murtii himatamtoonni kunniin maaliif akka hin dhiyaatin abbaa alangaa
yeroo gaafatetti deebiin abbaa alangaas ani galmee himatamtoota kana cufeen jira. Kan isaan qabatee jiru Koomishinii Poolisii Oromiyaa ta'e otoo jiru manni murtii akkan dhihaadhu ajajuun sirrii miti jechuun yaada kennee jira. Manni murtichaas dhimmicha qorachuun murtii xumuraa kennuuf beellama 3/20 bara 2020 waaree booda sa'aatii 8tti beellama haaraa qabateera. Oromoo Action Council hidhamtoonni siyaasaa akka gadi dhiifaman gaafateera. Itoophiyaatti nagaaf tasgabbii buusuuf hidhamtoonni siyaasaa hatantamaan hiikamanii mariin qaamilee hunda hirmaachise akka gaggeeffamu Oromoo Action Council gaafateera. Oromoo Action Council xalayaa jaarmiyaalee fi hawaasa addunyaatiif barreesseen hawaasni addunyaa fi biyyootiin ollaa waraana mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduu jiru akka dhaabbatu dhiibbaa gochuu qabu jedheera. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa, ajjechaa naannoo Benishaangul Gumuz, Gujii, Oromiyaa dhihaa fi iddoo adda addaatti raawwataman akkasumas hidhaa jumlaa kan qoratu qaamni bilisa ta'e tokko akka hundaa'u Oromoo Action Council gaafateera. Gaggeessitoonni akka hiikaman, miidiyaaleen walabaa deebi'anii hojii isaanii bilisaan akka hojjetan, mirgi yaada bilisaan ibsachuu akka kabajamu illee gaafatee jira. Biyyattii keessatti nagaan akka bu'uuf kan gaafate Oromoo Action Council keessumaa naannoleen rakkoo nagaa cimaa qaban Oromiyaa fi Tigraayitti xiyyeeffannaan akka kennamu hubachiiseera. Hiriirri mormii qeerroo qarree fi hawaasa bal'aa hirmaachisu Harargee Bahaa aanaa Dirree Xiyyaaraa keessatti kamisa kaleessaa geggeeffamaa akka oole hirmaattonni hiriira kana bilbilaan OMN itti himaniiru. Kaayyoon hiriira kana hooggantoonni keenya kanneen mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii yaala dhorkamanii jiran hatantamaan mana hidhaa irraa haa kaafaman. Ajjechaan naannoo Oromiyaa keessatti humnoota tika sirnichaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu. Mootummaan ce'umsa hundaa'uu qaba. Dhaadannooleen jedhan dhageessifamaa akka turan himameera. Jiraataan aanaa Dirree Xiyyaaraa Araddaa Sukul hiriira kana irraa qooda fudhate tokko akka jedhutti poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataa 4 dhufanii qeerroo hiriira gaggeessaa turan irratti dhukaasa bananii dargaggoo maqaan isaa Faaridee Jibriil jedhamu rasaasaan kan rukutan yoo ta'u erga hiriirri addaan bittinnaa'ee booda poolisiin kunniin magaalattii keessa faca'uudhaan jiraattota reebaa akka turan ibseera. Gargaaraan Joo Baayiden lolli Tigraay akka dhaabbatu gaafatan. Pirezidaantii Ameerikaa kan haarawaa filatamaniif gargaaraa kan ta'an Antooniyoo Bilinken lolli Itoophiyaa naannoo Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbachuu qabu gaafataniiru. Lammiileen deeggarsa harka namaatti kufu gosaan wal qoodanii wal waraanuu fi nageenyi naannawaa gaanfa Afrikaatti boora'uun lola kanarraa madduu danda'a jechuun yaada qaban ibsaniiru. Antooniyoon yaada isaanii akka Tiwiitara irratti barreessaniin TPLF fi aangawoonni mootummaa federaalaa hatantamaan lola dhaabuu qabu jedhaniiru. Deeggarsi namoomaa akka jiraatuu fi mirgi lammiilee nagaa akka kabajamuufis kutannoodhaan hojjechuu qabu jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Erga lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF hoogganan gidduutti sadaasa 4 eegalame as lammiilee 36,000 caalan isaaniirraa buqqa'anii gara Suudaanitti baqataniiru. Mootummaa federaalaatiin naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti haleellaan xiyyaaraa raawwachuu dhagahame. Haleellaa xiyyaaraa guyyaa wiixataa kanaan namoonni 2 yoo du'an kaan ammoo madaa'aniiru. Gammaatti haleellaan kun eenyuun akka raawwatame wanti ifa ta'e hin jiru. Mootummaan federaala Itoophiyaa haleellaan xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti godhame iddoo lammiileen nagaa jiran keessatti kan xiyyeeffatu miti jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay akka jedhetti faashistiin Abiy Ahmad haleellaa xiyyaaraa wiixata darbe naannoo yuunivarsiitiitti raawwate barattoota eebbifamoo bara kanaa muraasa irratti miidhaan gahuu ibseera. Bulchiinsi yeroo Tigraay qondaaltota naannoo fi godina haaraa akka muude beeksise. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hundaa'eef itti gaafatamummaan itti kenname tokko naannichatti filmaata biyyoolessaa marroo jaaffaa gaggeessuuf mijeessuu ta'uun ibsame. Hojii gaggeessaa naannichaa ta'uun kan muudame Muluu Naggaa ibsa kennaniin naannoo Tigraayitti filmaanni biyyoolessaa marroo jaaffaa akka gaggeeffamu haalli mijatu ni uumama jedhaniiru. Itti gaafatamaa bulchiinsa yeroo keessaa tokko qajeeltoo boordii filannoo naannichaatti filannoo biyyoolessaa akka taasifamu haala mijeessuudha. Uummannis bilisummaan gaggeessitoota isaa ni filata jedhaniiru. Kana malees bulchiinsi yeroo kun bulchiinsa naannichaa irra deebiin akka ceesisu dubbataniiru. TPLF filmaata seeraan alaatti kan gaggeesse kunis mana maree federeeshiniin beekamtiin hin kennamne fi kanaafuu manni maree naannichaa beekamtiin qabu jedhaniiru. Gaggeessitoonni sadarkaa naannoo
naannoo jiranis beekamtii hin qaban jechuun Dr. Muluun dubbataniiru. Kanaanis sadarkaa naannoo fi godinaatti gaggeessitoonni haaraan akka muudaman beeksisaniiru. Caasaaleen aanaa fi gandaa tajaajila kennan akkuma jiranitti itti fufu jechuun namni kun dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kun eenyummaa, karooraa fi baajataa kennuu, seeraa fi dambii kabachiisuu, mirga jiraattota naannichaa kabachiisuuf itti gaafatamni akka itti kenname ibseera. Naannichatti qondaaltonni olaanoo yoo filamaniif adeemsa kaan irratti uummata akka mari'achiisan ibsan. Duraantummaa naannichatti nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun dursa akka kennamuuf ibsaniiru. Dirqamni biraa akka mirkaneessuudha. Uummanni Tigraay haqaa fi bulchiinsa gaarii dhabuun rakkateera. Bulchiinsi yeroo kun akka jijjiiramu haala mijatu ni uuma jedhaniiru. Gama kaaniin kanneen wal dhabdeen qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan deebisuuf dhaabbilee federaalaa fi gargaarsa kennan waliin akka hojjetan ibsaniiru. Barumsa dabalatee tajaajiloonni hawaasummaa biroo haala sirrii ta'een akka kennamu akka taasisaniif naannicha irratti dirree siyaasaa akka bal'isan ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti qofa osoo hin taane biyya ollaa Eertiraa waliin nagaa buusuuf akka fedhanis ibsaniiru. Itti gaafatamni hojii gaggeessaa ijoon biroo dhimma hidhamtoota siyaasaa qoratu hundeessuun akka gadhiifaman gochuudha jedhan. Mootummaan federaalaa raayyaa naannicha jiru irratti haleellaan raawwatamu erga ibsamee hordofee murtee seera kabachiisuu jedheen humnoota naannichaa irratti tarkaanfii waraanaa erga fudhatu eegalee booda naannoo Tigraayitti labsii yeroo muddamaa labsameera. Dabalataan manni maree federeeshinii biyyattii bulchiinsi naannoo Tigraay amma jiru seeraan ala jechuun erga diigee booda bulchiinsi yeroo haaraa akka hundaa'u murteessuun ni yaadatama. Bulchiinsi yeroo dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun mootummaa federaalaa waliin kan waliin dalagu yoo ta'u yeroo amma bakkeewwan raayyaan to'atamanitti caasaa isaa ijaaruuf carraaqaa akka jiru ibsaniiru. Dr. Muluu Naggaa Kahasaay ministeera deetaa ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo ta'uun tajaajilaa kan turanidha. Ji'a 5 dura deetaa ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo ta'uun muudamuu isaaniin dura Dr. Muluunaan yuunivarsiitii Finfinneetti hojii barsiisummaa qo'annoo fi hooggansaan waggoota 18f tajaajilaa turaniiru. Gosoota barnootaa barsiisummaa wajjin wal qabatanii digirii jalqabaa fi maasterii isaanii kan hojjetan Dr. Muluunaan PhD isaanii yuunivarsiitii Tiwiinti jedhamu biyya Niizerlaandii jirurraa gosa barnootaa bulchiinsaa fi imaammataan xumuraniiru. Magaalaa Bahar Daaritti haleellaan rooketti biroo raawwachuun dhagahame. Kamisa galgala jimaata gara bariitti magaalaa Bahar Daaritti haleellaa rooketti raawwachuu jiraattonni fi bulchiinsi naannichaa ibsaniiru. Halkan qixxee sa'aatii 7 walakkaa booda dhukaasni rooketti dhagahamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u ajajaan olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Yirmaa Mardaasaa waa'ee haleellaa rooketti raawwate raadiyoo Shaggariif akka dubbatanitti taanaan miidhaan dhaqqabe hin jiru. Dabalataanis du'a xumuraa waan ta'eef gara uummataa dhukaasanii miidhaan dhaqqabe hin jiru. Bosona keessatti kufee naannoo sana namni hin turre jechuun Meejor Jeneraal Yirmaa Mardaasaa dubbataniiru. Haleellaa raawwate jedhameefis yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii deebii kennina jechuun dubbataniiru. Miidiyaan naannichaa halkan sa'aatii 7 walakkaa irratti haleellaan rooketti Bahar Daar irratti raawwachuu mirkaneessuun kan raawwates dhaaba naannoo Tigraay bulchu TPLF ta'uu ibseera. Himannaa kanaaf gama TPLFin deebiin kenname hin jiru. Kan miidiyaan gabaasetti haleellaa raawwateen miidhaan dhaqqabe hin jiru. Haleellaan wal fakkaatan torban tokko dura gaafa 3 bara 2013 buufata xayyaaraa magaalaa Gondarii fi Bahar Daar jiran irratti haleellaan rooketti raawwachuun ni yaadatama. Dabalataanis haleellaan wal fakkaatan biyya ollaa Itoophiyaa Eertiraatti raawwatu kan ibsame yoo ta'u waa'ee haleellaa raawwates ta'e miidhaa dhaqqabe gama mootummaa Eertiraan ibsi kenname hin jiru. Qondaalli olaanaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaan magaalota kanneen irratti haleellaan rooketti kan raawwate TPLF ta'uu televezyiinii Tigraay irratti dhihaachuun mirkaneessaniiru. Labsii yeroo muudamaa naannoo Tigraay irratti kaa'ame ilaalchisuun giddugalli waajjira muummicha ministeeraatti odeeffannoo kennu akka yeroos beeksisetti haleellaan rooketti buufata xiyyaaraatiin miidhaan hamma tokko gaheera jedheera. Mootummaan federaalaa fi dhaaba naannoo Tigraay bulchu TPLF gidduu wal dhabdee fi himannaan yeroo dheeraaf ture xumura waggaa darbee naannichi ajaja mootummaa federaalaa malee filannoo gaggeessuun hammaate. Buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay jiru irratti haleellaa raawwate ibsuun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu ajajuu isaanii hordofee humnoota federaalaa fi TPLF amanamootaan gidduu erga lolli eegalee torban 2 darbeera. Kanaanis dhibbaan kan lakkaa'aman akka du'an kan amanamu yoo ta'u 36,000 ol kan ta'an immoo gara Suudaanitti baqataniiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa kennan kanarratti deeggarsi akka taasifamuuf haalli akka mijatu gaafachaa jiru.
himaniiru. Walitti bu'iinsa Konsootiin namoonni 70,000 caalaan qe'ee irraa buqqa'an. Godina Konsoo iddoowwan garagaraatti walitti bu'iinsi mudachaa jiruun lammiileen 70,000 caalaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka jiran hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinaa obbo Hasan Walaloo himaniiru. Walitti bu'iinsa godina Konsoo aanaa Sagan keessatti torbee darbeerraa eegalee mudachaa jiruun namoonni ajjeefamuu, madaa'uu fi buqqa'uu akkasumas manneen hedduun gubachuu ammoo bulchaan aanichaa obbo Katamaa Galaboo BBCtti himaniiru. Godinichatti torbee darbeerraa eegalee walitti bu'iinsi uumamuu eegaleen namoonni hedduun miidhamuu jiraattonnis BBCtti dubbataniiru. Kanaan dura rakkoo mudateen manneen 290 ta'an guutumatti barbadaa'uu hooggansi balaa sodaa addaa baaseera kan jedhan bulchaan aanaa Sagan obbo Katamaa rakkoo alanaa kanaan garuu manneen meeqa akka gubatan baruun rakkisaa ta'eera jedhaniiru. Yeroo ammaa magaalaa Sagan keessaa alatti iddoowwan garagaraatti haleellaan raawwatamaa akka jiruu fi yaaddoo akka qabanillee kan dubbatan obbo Katamaan godina Konsoo uummata naannoo Sagan keessa of qindeessanii erga ba'anii booda gaafii caasaa fi bulchiinsa qabna jechuun kanneen hokkora kaasaa turantu haleellaa raawwataa jiran jechuun shakkii qaban dubbataniiru. Obbo Dirshaa Olataa hoogganaa itti aanaa intarpiraayizii misooma industirii godina Konsoo yoo ta'an hojiif gara Sagan kan imalan torbee darbe keessa ta'uu BBCtti himaniiru. Yeroo ammaa waajjira bulchiinsa magaalaa Sagan keessatti namoonni 400 ol ta'an daandiin itti cufamee ugguuramanii jiraachuu ibsaniiru. Roobii darbe magaalaa Sagan keessa socho'uuf yaalii taasisanis garuu konkolaataan humnoota nageenyaan haleelamuun miseensi poolisii tokko ajjeefamuu erga dhagahamee booda socho'uuf akka hin dandeenye dubbataniiru. Namoonni 400 ta'an kanneen waajjira bulchiinsa magaalaa Sagan keessa buufatanii jiran kunniin hojjettoota mootummaa magaalaa Sagan yoo ta'an isaan keessaa 4 ammoo hojjettoota bulchiinsa godinichaati jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa humna addaatiin gumsii akka godhamaafii jiru himaniiru. Bulchaa aanaa Sagan kan ta'an obbo Katamaa Galaboo isaanis ta'e hojjettoonni aanichaa kan sodaa nageenyarraa kan ka'e biiroorraa fagaatanii deemuu hin dandeenye jedhaniiru. Biiroorraa meetira 50 fagaatanii deemuun hin danda'amu. Haalli jiru waan daandii gadi dhiise fakkaata jechuun haala hammaataa keessa jiraachuu ibsaniiru. Isaanis oolanii kan bulan biiroo isaanii keessa ta'uu kan ibsan obbo Katamaan firaashii galgala irra rafee bule guyyaa duuba kiyyatti hirkiseen maamila tajaajila jedhaniiru. Kamisa darbe walitti bu'iinsi hammaate jaarrolee naannoorra haleellaa qaqqabeen namoonni ajjeefamus ibsaniiru. Naannichatti humni addaa naannoo fi poolisii federaalaa jiraatanis haleellaan kun inuma kallattii isaa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef to'annoodhaan ala ta'eera jedhaniiru. Sababbii wal dhabdee kanaan abbaa isaanii kan dhaban obbo Umrallee Ugaandee abbaa kootti biyya uffisuu hin dandeenye jechuun BBCtti himaniiru. Abbaan isaanii obbo Ugaandee Angarree nama ganna 58 yoo ta'an abbaa ijoollee 11ti. Qondaalli olaanoon dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros himannaa irratti dhiyaate haalan. Hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom himata gaggeessan waraana Itoophiyaa irratti dhiyeessan haalaniiru. Raayyaan ittisaa hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom TPLF'if meeshaa waraanaa bituun deeggaraa jiru jechuun himateera. Himannaa qaama mootummaatiin irratti dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Tedros garee tokko qabatee deeggara jechuun komiin irratti dhiyaate soba jechuun haalaniiru. Lolli naannoo Tigraay irratti erga jalqabee namoonni 100 lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Dr. Tedros Adhanom Gabrayesuus dhalataa Tigraay yoo ta'an bulchiinsa Itoophiyaa darbe keessatti ministeera fayyaa ta'uun tajaajilaniiru. Erga oduun kun dhagahamee garuu Dr. Tedros wanti kun akka isaan hin ilaallanne tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoo ta'an gidduutti lolli erga eegalee bubbulus qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaa kun Dr. Tedros Adhanom turanii boodarra yaada kennaniiru. Qaamoleen hunduu nagaa buusuu akka qabanii fi deeggarsa namoomaaf haala mijeessuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Tibba weerarri koronaa vaayirasii addunyaa harka qabutti rakkoon waraanaa mudachuun fayyaa hawaasaaf na yaadessa kan jedhan Dr. Tedros lubbuu bahaa jiruu fi lammiilee baqaaf saaxilaman wayitan dhagahu baay'een gadda jedhaniiru. Daa'ima ta'anii waraana haalaa fi amala wal fakkaataa qabu argaa akka turan kan ibsan Dr. Tedros dargaggeessa ta'e
ta'e ammoo miidhaa dhala namaarraa sababa waraana ga'e kanan ijaan argirraa ka'uun nageenyi akkaan akka barbaachisu hanga humna kootti hojjetaan ture jedhan. Qaamoleen lameenuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabu jechuun yaada dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhiyeesse akka deeggaranis ibsaniiru. Garee tokko qabatee deeggara jechuun komiin irratti dhiyaate soba jedhaniiru. Gartuun kiyya yoo jiraate daandii nageenyaatti addunyaan martu fayyaadhaaf nageenya akkasumas ammoo nageenya fayyaa barbaada jedhan. Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juullaa ibsa kennaniin Dr. Teediroos TPLF deeggaruuf dhakaan hin garagalchine hin jiru. Meeshaa waraanaa akka argatanillee isaan gargaareera jedhaniiru. Gama uummata Itoophiyaa goree namoota kanneen akka balaaleffatan hin eegnu. Isaan gargaaruuf waan hunda gochaa turan. Biyyootiin ollaa waraanicha akka balaaleffatan duula gaggeessaa turan jedhaniiru. Akka isaan meeshaa waraanaa argatan hojjechaa turan. Bara 2017tti hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uun erga filatamanii booda Dr. Teediroos yeroo weerarri kooroonaa vaayirasii jalqabe baay'ee beekaman. Dhalataa Tigraay akka addunyaatti maqaa guddaa qabanis ta'uu malu. Kuni hunduu otoo adeemu mootummoota gamtoomaniin dhaabbanni baqattootaa namoonni 36,000 ta'an daangaa qaxxaamuruun Suudaan galaa akka jiran ibseera. Ammallee baqattoonni 10,000 lakkaa'aman biyya ollaa akka galaa jiran mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan eejensii baqattoota Suudaan Askeel Biishoop BBC'tti himaniiru. Namoonni baay'een haalli hammaataa waan ta'eef miila qullaa baqachaa jiru jedhaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota maatii Irree Miidiyaa sagantaan keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.